Harka fuunee akkam jirtu abdiidha miiltota eegiraa chaanaalii keenya sabskraayibii gochuun dagatiin kutaa kana keessatti immoo wanti nuun wajjin ilaallu geeting user input yookaan immoo userii irraa akkaataa itti inputii fuunee itti fayyadamnudha jechuudha. Probleemii wayii tokko yookaan immoo there is a domain of problem kana solvii gochuudhaaf maal goona jechuudha pirogiraamii hojjenna sababii ta'eefi hojii namaa akka inni salphisutti ta'utu irra jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa pirogiraamii nuun hojjennu kan userii duukaa interaaktii godhu ta'uu danda'a jechuudha. Kana keessatti immoo kanas kan inni godhuuf maalidha userii irraa inputii fuudha. Inputii fuudhu sanatti fayyadamuudhaan inputii kana immoo piroosesii godha. Erga piroosesii godhee booddee immoo outputii kennuu qabu yookaan immoo wanta opereeshinii biraa hojjechuu qabu kana outputii sanaanii tarii pirogiraamii biraadhaaf immoo outputiin suni inputii ta'uu sababii danda'uu fi haala kanaanidha jechuudha. Garuu akka beezikiitti inputii userii irraa fuudhu sana piroosesii godhee outputii nuuf kennaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma kanaan dura ilaalaa turre yeroo wantoota tokko tokko konsoolii keenya gubbaa irratti display gochuu barbaannu maal jenne right yookaan immoo right line jennee goonaa jenne irra fakkeenyaaf hello oromiyaan jedhanii kan ergan jedhee booddee as keessatti wanti hin barreessu kun hundumsaa maal ta'a jechuudha gara display gochuuttidha jechuudha. Garuu akkuma display godhe maal godhemma deebi'eema ofii isaatiin cufame jechuudha. Sababiin isaa maaliif kan akkaataama display godhe inni within a second deebi'ee of cufa jechuudha. Sababiin isaa maaliif itti fufee kallattiidhaan itti fufee pirogiraamiin biraa barraa'ee jiru hin jiru jechuudha. Yookaan immoo ajaja biraanaanii kenneefii jiru hin jiru jechuudha. Kana display naa godhin jedheeni akkuma kana display godheen maal ta'a jechuudha ofiima isaatiintu deebi'ee cufama jechuudha. Isa kana hambisuudhaaf kanaan dura maal fayyadamaa turre jechuudha nuuni as gubbaa irratti console dot read line jechaa turre jechuudha. Kana yeroo jennu keessatti immoo maalidha jechuudha. Kun egaa maaliif nu gargaara waanii keenya kanatu paawuzii godha jechuudha. Fakkeenyaaf hello oromiyaa jedhee akkan inputii wayii kennuufitu asiin eegaa jira jechuudha. Ana akka useriitti inputii ta'e yeroon kenneefi intarii tuqutti immoo maal ta'a jechuudha. Waan ta'a jechuudha. Ammani waan tokko kennu qofaatti kan inni eeguufi kanaafidha jechuudha. Kanaafiyyuu amma gaa pirogiraamiin kun maalirra geera jechuudha. Read line yeroo fayyadamnu keessatti wanta useriin itti kennu sana dubbisuudhaafitu eeggataa jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko maqaa isaa galcha. Fakkeenyaaf bakka kanatti akka inni maqaa isaa galchuu kan isaa ajaju jechuudha. console.write line yookaan immoo raayitii goona tarreema tokko gubbaa irratti akka dhimmichi xumuramuuf jechuudha. As keessatti maqaa kee barreessi kan jedhudha jechuudha. Kana erga goonee booddee amma gaa kun maal godha maqaa kee barreessi erga display godhee read line kana itti fayyadamuudhaan immoo maal godha jechuudha. Inni immoo hirkaa fuudha. Erga hirkaa fuudhee booddee immoo maal godha akka inni display godhu barbaanna jechuudha. Display akka inni godhu erga barbaanne booddee maal kan inni display nuuf godhu akkam jedhee maqaa nama sanaa maal godha konkaateneetii goonee bakka kanatti immoo value inni godhu sana gochuu barbaanne jechuudha. Isa kanaaf iyyoo amma gaa bakka kanatti maal goona jechuudha. Stringii kan dubbisu tokko variabilii tokko waan goona jechuudha. Kana booddee variabilii kana irratti immoo maal goona jechuudha. Value isaa userii irraa dhufu sanatu assign goona jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti maqaa jennee akkam erga jedhee booddee immoo maal gochuutu irra jiraata jechuudha. Mallattoo gaaffii qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti immoo mallattoo gaaffii haala kanaanitu walitti hiinee goonaa jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee kana akka jalqaba irratti maqaa kee barreessii jedha. Maqaa kee barreessinaan jedhe akkan barreessuuf carraanaaf kenna. Kana jechuun userii irraa inputii fudhachaa jira jechuudha. Ergan barreessee intariitti bu'ee garuu akkamii jedhee maqaan barreessii sana naa kaa'ee mallattoo gaaffii erga kaa'ee booddee dafeema badaa jechuudha. Utuma ijaan hin mul'atin. Kana hambisuudhaaf immoo bakka kanatti maal gochuun qaba neeguutu irra jiraata jechuudha. Pirogiraamiin kun jechuun akka waan biraa barreessuuf sababiin isaa maaliif akkaataa display godhanii hin bada sababii ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf amma haalaan nama jiru kanaan yoon godhe maal godha maqaa kee barreessinaan jedhee abdiin jedha inuma bada jechuudha. Kana hambisuudhaaf egaa amman bakka kanatti maal jechuutu irra jiraata jechuudha. Akka inni paawuzii godhe yookaan immoo akka inni neeguufi ammas akka inni waan biraa akka waan hin barreessutti akka inni neeguun gochuu barbaade jechuudha. Kanaafiyyuu maalin jedhaa read line jedhiini haala kanaan yoon godhe garuu maal ta'a in ta'a jechuudha. Sababiin isaa ammasii waan hin barreessu eega sababii ta'eef jechuudha. Asitti abdii jedhee intariitti yeroon buutti maal jedhe jechuudha akkam abdiinaan jedhe jechuudha.
Kanaaf iyyuu ammas immoo readii laayiniin isheen xumurarratti barreesse ammas immoo maal gochaa jirti na eegaa jirti jechuudha. Kanarratti waa barreesse yeroo interii godhutu maal ta'a piroogiraamiin sun executionin isaa hin dhaabbata jechuudha. Sababiin isaa waan hojjechuudha malu yookaan ajaja itti kenname hunduma isaa xumuree waan jiruuf jechuudha. Kana fakkaataa yaadaaf qe'ee qabdan koomentii gubbaanuuf kaa'aa. Chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Kutaattaan wal argina.